Hi there. Welcome to our English. Focus on problem solving. Problem solving. Not on the problem, but on the solution. Namonni si wajjin yeroo adeeman yeroo hundumaa waa'ee rakkinaa yeroo isaan sitti odeessan rakkina sana irratti focus hin godhin. Hiika isaa irratti. Rakkinni hiika hin qabne lafa kanarra hin jiru. Rakkinni hiika hin qabne. Rakkinni rakkina caalu du'a inni dhuma. Innuu fala qaba. Rakkinni ati keessa jirtu idaa haa ta'u, hamatamuu haa ta'u, jibbamuu haa ta'u, cubbuu haa ta'u, hiyyuma haa ta'u, wallaalummaa haa ta'u, rakkinni hiika hin qabne hin jiru. Warri kanatti gammaddan ameen jedhaa. Rakkinni koo jedhaa hiika qaba. Meegaashaan jedhaa rakkinni koo hiika qaba. I am jedhame. Or solution driven. Solution driven jechuun people are always thinking the solution of the problem, not the rakkina tana tanuu danda'u. Gaazexeessonni Itoophiyaa jedhe namichi tokko xornatii zagabaa xornatii tintanaasaa hin gashan jedhe hin jaallatu jedhe. Gaazexeessonni Itoophiyaa gaafa xornatiin dhumu jedhe akka odeessa wallaaluu jedhe. Rakkinni gaafa jiru garuu hin bullusu jedhe asii wattoo jettu arzniboo bakirnu damsisoo aqqaaxiloo sabaabiroo cafcifoo asditoo damsisoo kana hin jaallatu jedhe. ጀግናው ምናምን ጀደኒ አሲም ባሰኒ ጋራ ኡሬ አለያ ምሽጉን ደርምሶ አስሮ የጠላትን ክርን በጣጥሶ ማሎ ጀሮ ጋፈ ጦርነትን ነው እንደበረሙ ወደ ረኪና ረት ፎከሲንግ ኦን ሶሉሽን ይረት the key ስለ ጆሌ ወለሎ ዳንጀራኒሩ never stop learning. Never stop learning. Dhiyoo kana addunyaarra warra jiran biliyooneroota addunyaarra jiran research godhaniiru. Research sana irratti maali kan isaan jedhani? Hundumti isaanii amala wal fakkaataa kan isaan irratti qaban maalinni? Tokkoffaa waa'ee yeroo isaanii irratti hundumtu wal fakkaatu. Waa'ee yeroo isaanii irratti sassatu. Lammaffaa hundumti isaanii yeroo hundumaa hin dubbisu. They read and read and read and read. They never stop reading. Gogiinsa lafa kanarraa caalaa ana kan na yaaddessu gogiinsa sammuu ilmaan namootaati. Muummeen keenya hamma danda'u dubbatee mukas dhaabee agarsiiseera. Your greatest investment is an investment on your mind. Dubbisu. Yaada haaraa, beekumsa haaraa. Yeroo hundumaa chaalenjiin ofii kenne waggaatti macaafa 52. Torbanitti macaafa tokko yeroo hundumaa. Every week macaafa tokko dirqama. Namni hamma beekuma isaatii gaa hamma kootii isaatii miti. Namni hamma beekuma isaatii gaa. Hooggantoonni baay'een kan isaan nu sossobaniif nu gowwoomsan kootii isaaniitiini. Karabaataa isaaniitiini. Namni hamma kootiif karabaataa isaatii ga'a miti. Hamma beekumsa isaatii ga'a. Keessi isaa qullaa alli isaa uffata. Keessi isaa salphaa alli isaa ulfaataa. Keessi isaa fokkisaa alli isaa miidhagaa yoo ta'e useless. Dhaloonni kun jijjiiramuudhaaf fooyya'uudhaaf chaayinaan hiyyuma keessaa yeroo baate namoota yartuutu jalqaba barate.
Yartuun kun ideoloojii hojii fidan. Maasii humnaan hojjechiisan. Maasiin sun erga hojjetee sooromee booddee har'a middle class in China keessa jiru ijoollee isaarratti invest godhe. Mana barnootaatiin sooromuu namni barbaade Itoophiyaatti dhaaba miti, China fa'itti dhaaba. Asii baratee kan kaffalu baratee kaffalee kan baratu humni isaa baay'ee yartuudha. 100,000 $120 keejii barsiisa. Maal bitaa jira mucaa isaatiif? Aannan bitaa jira miti, beekumsa bitaa jira, jireenya bitaa jira, egeree bitaa jira mucaa isaatiif. Waa'ee mucaa haa ta'u ofii keenya irratti dhaloonni kun carraa har'a arganneef ol adeemuudhaaf never stop learning. Nan xumura. PD1 bakka ka'umsaa, point of departure. PD2 point of destination. Hoogganaa jechuun ofiisaas ta'e, uummatasaas ta'e, maatiisaas ta'e, sabasaa point of departure lafa har'a jirtan irraa fuudhee point of destination lafa ofii hawwe, lafa ofii abjoote, lafa Waaqayyo sitti agarsiise bira ga'uudhaaf from point of departure to point of destination ga'uudhaaf waan sadiitu isa barbaachisa jenne. Tokkoffaa strategic assessment. Strategic assessment sirriitti qorachuu. Maal faa qorata sila dubbadheera. Inni lammaffaan strategic assessment itti aanee strategic planning. Planning godhan karoorsa, karaasaa qiyyaafata. Kana booddee strategic leadership jechuun action. Actionoonni isaa isa kana. Actionoonni isaa priority isaa set godhaa. Procrastination hojii bubbulchuu balleessaa, yeroo isaa sirriitti itti waa'ee ba'aa, waan horii hin finne irratti, waan bu'aa hin qabne irratti yeroo isaa hin balleessu, distraction avoid godhaa, focus on possibility and on solution ta'a, never stop learning, barnoota isaa hin dhaabu. Assess yoo godhe, yoo qorate, kana booddee yoo qorate, assess, qoradhu, plan, karoorsi, act, tarkaanfadhu. Naa wajjiniin jenneetu xumurra. Assess, qoradhu, plan, karoorsi, act, tarkaanfadhu. Ishee kana sadan. Wanta kun isin kadhadhaga. Barnoonni har'aa kaayyoonsaa lecturii maduwaa kennanii galuu miti. Certificates kennanii galuu miti. Leenjiin kun kaayyoonsaa isa baranne kana hojiitti akka jijjiirruufi. Dhuunfaadhuma mataa keessaniif, maatiidhuma keessaniif, ijoolleedhuma keessaniif. Galaatii waraqata qulqulluu fudhadhaatii, balbala cufadhaatii, Waaqaa wajjinis dubbachaa hojiirra oolchaa. Waggaa har'aa sadarkaa nu irratti wal arginu sadarkaa olaanaa jedhama. Fayyaa ta'a.